Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraatti nu waliin turtii akka taasiftan isin affeeraa qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun yaada keessan karaa koomentiin nu biraan gahuun dagatina. Lammiileen Itoophiyaa 319 Saawudi Arabiyaa irraa gara biyyaatti deebi'an. Lammiileen Itoophiyaa 339 Saawudi Arabiyaa irraa haala rakkisaa keessa kan turan gara Itoophiyaatti deebi'amuun himame. Muddee 7 bara 2017 hanga muddee 11 bara 2017tti lammiilee 319 gara biyyaatti deebisuun danda'ameera jedhame. Lammiilee kanneen keessaa 20 dhiirota yoo ta'an 274 dubartoota akkasumas 25 daa'imman ta'uun beekameera. Shakkamtoonni yakka shororkeessummaan himataman adabbii cimaa hanga waggaa 23 ta'uun adabaman. Shakkamtoonni godina Harargee lixaa fi naannawa isaatti yakka shororkeessummaan himataman adabbii cimaa waggaa 1 fi baatii 6 hanga waggaa 23tti gahu adabamaniiru. Poolisii Federaalaatti qajeelchi qorannoo yakkaa waliigalaa namoonni kunneen haleellaa shororkeessummaa raawwachuu isaanii ragaa sanadaa fi namaa dhiyeessuu hordofee abbaan alangaa shakkamtoota kanneen irratti himata banuun hordofeeti. Manni murtii olaanaa Federaalaa Ramaddii Dirree Dhawaa dhimmicha qorachuun adabbii barsiisaa ta'e murteessuu himeera. Haaluma kanaan shakkamtoonni 27 adabbii cimaa waggaa 1 fi baatii 6 irraa hanga waggaa 23tti murteessu ragaan poolisii federaalaa irraa argame ni mul'isa. Sochiin humnoonni finxaaleeyyii faannoo Amaaraa godinaalee Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti taasisaa jiran yaaddoo nageenyaa ulfaataa nutti ta'eera jechuun jiraattonni dubbatan. Sochii humnoota kanaa cimee mul'achaa jiraachuu kan ibsan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amoruu ganda Sammoo Rigaatee jedhamu dhuunfachuun irratti yaaddoo nageenyaa ta'aa jiraachuun himame. Ajajaa waraanaa waliigalaa faannoo Amaaraa kan Wallaggaati jedhamee dhiheenya kana kan moggaafame Nugusee Waalilliin aanaa Kiramuu ganda Ashuu Kusaayee keessatti dhalachuus jiraattonni naannoo sanii himan. Akkasumas Wallagga Bahaa aanaa Kiramuu jala gandi Haroo qubsuma isaanii bal'aa ta'uun jiraattonni naannicha sanii ni dubbatu. Tibbana humnoonni finxaaleeyyii wal ijaaraa fi leenjisaa turan ajaja Wallaggaa hundeessuu haleellaaf qophaa'aa jiraachuu isaanii erga ibsanii hordofee ummanni yaaddoo nageenyaa ulfaataa keessa jiraachuu himame. Naannoo Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti bilisummaa Oromoo karaa nagahaatiin galaa jiraachuun ni beekama. Soomaaliyaan loltoota Itoophiyaa hirmaachisuuf karaan banaadha jette. Loltoota Itoophiyaa ergamati kan nageenyaa gamtaa Afrikaatiif ji'a dhufu keessa Soomaaliyaatti bobbaafaman simachuuf banaa ta'uu mootummaan Soomaaliyaa beeksisuuf VON gabaaseetiin jira. Hanga'aa Soomaaliyaa maqaan isaa akka hin eeramne gaafate wabeeffachuun VON gabaasa dhiyeesseen Soomaaliyaan loltoota biyyoota ergama kanaaf bobbaafaman 4 Birundii, Keeniyaa, Jibuutii fi Ugaandaa ramaddii fi qooda kennuu raawwachuu eeruun loltoota Itoophiyaatiif qooda kennuuf irra deebiin laaluuf qophii ta'uu himteerti. Oduun kun kan himame waliigaltee mootummaa Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti torbee darbe Ankaaratti taasifame hordofee ta'uus himameera. Waliigaltee handaara galaanaa mootummaa Itoophiyaa fi Somaalilaandi waliin jalqaba ammajjii 2024 keessa taasifame hordofuun waldhabdeen Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti uumamuun ni yaadatama. Waldhabdee kana hordofuun Soomaaliyaan loltoota Itoophiyaa ergama gamtaa Afrikaa keessaa biyyattiitti bobbaafaman akka hin simanne ibsuun waan turedha. Waliigalteen tibbana giddu galtummaa pirezidaantii Tarkii Rasiib Xaayib Erdoogaaniin Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti uumame hordofuun Soomaaliyaan murtee kana irra deebiin ilaaluuf akka jirtu aanga'aan Soomaaliyaa VOA'tti himan. Waliigaltee Ankaaraatti raawwatameen biyyoonni lamaan daangaa fi birmadummaa walii akka kabajanis ibsanii turan. Loltoonni Itoophiyaa kaayyoo Al-Shabaab fashaleessuuf Soomaaliyaa keessatti gatii kaffalaa turuu dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Nabiyaat Geetaachoo dubbatan. Manni marii ergama nageenya gamtaa Afrikaa walgahii kamisa darbe taasiseen Al-Shabaab loltoota ergama gamtaa Afrikaatti haleellaa raawwachaa jiraachuu ibsuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ergama kana mallaqaan akka deeggarus gaafateera. Waliigalteen Ankaaraa seenaa dippiloomaasii Itoophiyaa keessatti hawwii yeroo dheeraaf karra galaanaa qabduuf milkaa'ina guddaa agarsiisa jedhan Gezaachoo Asraat. Waliigalteen Ankaaraa seenaa dippiloomaasii Itoophiyaa keessatti hawwii yeroo dheeraaf karra galaanaa irraa qabduuf milkaa'ina guddaa argisiisaa jiraachuu Instituutii dhimma alaatti Daayirektara Jeneraalaa qorannoo dhimmoota Afrikaa kan ta'an Dr. Gezaachoo Asraat dubbataniiru. Waliigalteen kun Soomaaliyaa, Tarkii fi dhaabbileen idil addunyaa adda addaatiin beekamtii kan argate yommuu ta'u hawwii karra galaanaa Itoophiyaan qabdu seera qabeessa ta'uu isaa kan hubachiisuu fi akkasumas waggoota kurnan darbaniif dhimma kanarratti akka naannootti ta'e akka idil addunyaatti mari'achuun akka qaaniitti ilaalamaa kan ture kan cabseedha jedhan. Tarkaanfiin kun Itoophiyaaf qofa osoo hin taane gaanfa Afrikaa guutuufillee dhimma akka jijjiiramaatti ilaalamuu qabu jechuun daayirektarichi himaniiru.
Waliigalteen kun Itoophiyaaf gaafii waggoota 30 darbaniif galma gahuu hin danda'u jedhamee sodaatamaa ture furmaata akka ta'u tarsiimoo boqonnaa haaraa ta'uu himaniiru. Dhimmi karra galaanaa argachuu kana booda dhimma imaammataa ta'ee dhihaachuu akka hin qabne kan himan Dr. Gizaachuun akka biyyaattis ta'ee akka naannootti barbaachisummaan isaa beekamtii guddaa kan qabudha jedhan. Jijjiiramni kun Itoophiyaan kiroodarii daldala bal'isuu fi bu'uura loojistikii ishee ammayyeessuuf barbaachisaa ta'uu kan calaqqisiisudha jedhan. Karra galaanaa argachuun Itoophiyaa dandeettii baasii qusachuu mirkaneessuu fi walitti dhufeenya daldala naannoo cimsuu kan dandeessisu ta'uu himaniiru. Hiikni waliigaltee kana Itoophiyaan gama dippiloomaasiin rakkoo kamiyyuu karaa nagahaa marii fi walta'iinsaan furuuf kutannoo akka qabdu kan mirkaneessu ta'uu Dr. Gizaachuun dabalaniiru. Adeemsi kun karra galaanaa argachuuf wal dhabdee osoo hin taane karaa marii fi wal hubannoon akka ta'u kutannoo mootummaan qabu agarsiisas jedhan. Akkuma ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ejjennoo isaanii dhimma kana ilaalchisee beeksisanitti dhimmi kun dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu waliigalteen kun ejjennoo dippiloomaasii ta'ee Itoophiyaan tasgabbii fi fayyadamummaa naannoof kutannoo akka qabdu kan argisiisudha jedhan. Waliigalteen kun Somaaliyaafis faayidaa diinagdee fi nageenya argamsiisuu keessatti barbaachisummaan isaa ol'aanaa ta'uu himaniiru. Waliigaltichi Somaaliyaan Itoophiyaa irraa deeggarsa nageenyaa fi dhimma bulchiinsaa itti fufinsaan argattu qofa osoo hin taane gama diinagdeetiin faayidaa argachuuf jirtu akka salphaatti kan ilaallamu akka hin taanes himaniiru. Itti dabaluunis Somaaliyaan bu'uuraalee misoomaa fooyya'ee loojistiksii galaanaa fooyya'ee fi faayidaa wirtuu buufata doonii naannoo ta'uun maan argachuu dandeessu keessaa isaan muraasa ta'uu himaniiru. Waliigaltichi ija idil addunyaatiin yoo ilaallamu deeggarsa cimaa kan argateedha jechuun Dr. Gizaachuun himaniiru. Somaaliyaa keessatti shororkeessummaa ittisuuf tattaaffii taasifamu keessatti qooda guddaa kan qabdu Ameerikaan waliigaltee kana fudhachuun Itoophiyaan walabummaa Somaaliyaa mirkaneessuun tumsa waliin qaban akka deeggartu beeksifteerti. Haaluma wal fakkaatuun gamtaa Awurooppaa waliigaltee kana tarkaanfii gaafa Afrikaa keessatti nagahaan akka waaraan jiraatu argisiisu jechuun deeggarsa isaa mul'iseetiin jira. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa gara oduu biyya alaattis hin dabarsina. Maaleeziyaan xiyyaara ishee waggaa 10 dura achi buuteen isaa dhabame irra deebiin barbaaduuf yaada ibsite. Xiyyaarri Maaleeziyaa Boeing 737 lakkoofsi balallii MH370 qabu bitootessa 8 bara 2014 akka faranjootaatti Kuala Lumpur irraa gara Beejingitti osoo balali'aa jiru namoota 277 waliin bakka buuteen isaa dhabamuun ni yaadatama. Xiyyaarichaa waggoota 10f dhabamuun kunis seenaa aviyeeshinii addunyaa keessatti taatee ajaa'ibaa ta'uun dinqisiisaatiin jira. Maaleeziyaan garuu xiyyaara ishee badee hafe kana ijibbaattee osoo hin dhiisin ammas waggoota 10f boodallee barbaaduu itti fufteetiin jirti. Ministeerri geejjibaa biyyattii Antoonii Luuk akka jedhanitti kibba galaana Hindii qorachuuf yaadni dhaabbata qorannoo Ocean Infinity jedhamu irraa dhiyaateera jedhan. Dhaabbatichi barbaada xiyyaaraa kana isa dhumaa bara 2018 taasifame irratti hirmaateera. Dhaabbatichi caccabaa xiyyaaraa icciitii ta'ee hafe kana yoo arge doolaara miiliyoona 70 akka argatu Antoonii Luuk himaniiru. Gaafatamummaa fi kutannoon keenya maatii miidhamtootaaf fala kennuudha jedhan Luuk. Yeroon kun yeroo caccabaa xiyyaaraa kana argamee maatii miidhamtootaatti beeksisuu dandeenyu akka ta'us abdii qaba jechuun himaniiru. Aangawoonni Maaleeziyaa jalqaba xiyyaarichi butamuu akka hin oolle dubbataa turanis caccabaa xiyyaaraa Maaleeziyaa ta'uu hin oolle jedhamee kan shakkamuu fi garuu immoo hin mirkanoofne hangi tokko naannawa qarqara galaana Afrikaa fi odolaawwan galaana Hindii keessatti argamuun himameera. Imaltoonni 277 wayita sana xiyyaaricha waliin badan keessaa 150 ol lammiilee Chaayinaa yoo ta'an maatiin isaanis daandii qilleensa Maaleeziyaa dhaabbata Boeing akkasumas dhaabbata mootora xiyyaaraa hojjetu Rolls Royce Alliance Insurance Group fi kanneen biroo beenyaa gaafachuu itti fufaniiru. Bara 2018ttis Maaleeziyaan yoo Ocean Infinity xiyyaara kana argate doolaara miiliyoona 70 kaffaluuf walii galtee turte. Haa ta'u malee yaaliin dhaabbatichi yeroo saniif taasise osoo hin milkaa'in hafuun ni yaadatama. Sana boodallee Maaleeziyaa, Chaayinaa fi Awustiraaliyaan saatalaayitii fi xiyyaara Inmarsat fayyadamuudhaan sakatta'iinsa iskuweer kiiloomeetira 120 galaana Hindii kibbaa keessatti gaggeessaa turaniiru. Sakatta'iinsi galaana jalaa fi daataa qorannoo saatalaayitii osoo hin hafin barbaachi taasifameera. Ta'u malee karoorri barbaacha ammaa kun naannawa kana yookaan tooftaa kamiin akka jedhamus wanti ifa ta'e hin jiru. Putiin Yukureen weeraruun keenya barfannee jalqabne jechuun dubbate. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Putiin Raashiyaan Yukureen irratti dursitee weerara guutuu raawwachuu fi kana caalaa haala fooyya'een waraanaaf qophaa'uu qabdi ture jechuun dubbatan. Putiin ibsa dhuma bara 2024 ilaalchisuun kamisa kaleessaa gaazexeessitootaaf kennaniin weerara bara 2022 Yukureen irratti raawwatan duubatti deebi'anii yaadachuudhaan kan opporeeshinii waraanaa adda jechuun waamaniif qophii sirnaa jiraachuu qaba ture jedhan.
Raashiyaan bara 2014tti Kiriimiyaa Yukureen jalaa kan baate yoo ta'u, humnoonni Raashiyaa deeggaran ammoo baha Yukureen keessatti waraana jalqaban haa ta'u malee Putiin Kiiv qabachuun kan yaale waggaa 8 booda jechuun dubbateera. Pireezidaanti Putiin haasaa sa'aatii 4 taasisan kana keessatti waa'ee hoogganaa Sooriyaa aangoo irraa bu'ee qajeelfama niikulaara Raashiyaa caalmatti kan ta'ee fi akkasumas dhimmoota biyya keessaa kan akka gatii dhadhaa irratti dubbataniiru. Putiin iskiriinii guddaa bifa cuquliisaa qabu kan kaartaa Federeeshinii Raashiyaa kutaalee Yukureen itti dabalamaniin guutameen fuulduratti mul'isaa turaniiru. Innis miseensa hawaasaa gaazexeessitoota biyya alaa fi sooramtoota irraa gaafii kan fudhatan yommuu ta'u, garuu dhimma baay'ee tartiiba qabuu fi ciminaan kan to'atame ta'uu himameera. Waa'ee kufaatii bulchiinsa Asad kan gaafataman Putiin Kirimliin kan waggootaaf waraana pireezidaantii Bashiir al-Assad deeggaraa baateef mo'amuu akka hin taane waakkachuun garuu haalachi walxaxaa ta'uu dubbataniiru. Dursaa Sooriyaa duraanii kan yeroo finciltoonni jalqaba baatii kanaatti Damaasqootti siqan baqachuun gara Mooskootti imalanitti homaatuu akka hin dubbanne kaasuudhaan dhiheenyatti haasofsiisuuf karoorfachuu isaanii dubbataniiru. Itti dabaluunis Raashiyaan buufata waraanaa tarsiimoodhaan barbaachisoo ta'an 2 kanneen qarqara galaana Meeditiraaniyaatti argaman irratti sirna tursiisa bulchoota haaraa Sooriyaa waliin mari'achaa akka jirtuufis isaanis Mooskoon dhimma namoomaa fi itti fayyadamummaa isaanii akka mirkaneessitu dubbataniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa amma filataman Doonaald Tiraamp ilaalchisee Putiin waggoota 4f akka wal hin argin dubbatanii garuu yoo inni barbaade an wal arguuf qophiidha jechuun haasaa kana keessatti dabalaniiru. Gaafii gama Chaayinaatii ittiin ka'een ammoo Putiin hariiroo Raashiyaan ollaa ishee waliin qabdu sadarkaa yeroo kamiyyuu irra caalaa gahuu fi biyyoonni lamaan waltajjii addunyaa irratti tarkaanfiiwwan fudhataman qindeessaa akka jiran dubbataniiru. Waggoota 10 darban keessatti sadarkaa fi qulqullinni hariiroo keenyaa Raashiyaa fi Chaayinaan seenaa addunyaa keessatti hanga kana ol ka'ee hin beeku jechuun dubbatan. Humnoonni Raashiyaa adda waraanaa irratti guyyaa guyyaan fooyya'insa argisiisaa jiraachuu loltoonni isaanii gootota jechuun jajaniiru. Akkasumas pirojektiiwwan ijaarsa Raashiyaan naannoowwan Yukureen irraa fudhatte keessatti geggeeffamaa jiran dubbachuun sadarkaa daandii naannoo Yukureen Luhansek keessatti erga bara 2014tti humnoonni Raashiyaan deeggaramaniin qabamtee as baay'ee fooyya'eeraa jedhan. Dirama Raashiyaan qajeelfama yookaan doktiriinii niikularaa kan Putiin sadaasa keessa dhiibe irratti biyyoonni lixaa ergaa argataniiru jechuun miseensonni hirmaattotaa tokko gaafate isaanuma gaafachuu qabda jechuun fuula keessa deebisaniifiiru. Qajeelfamni niikularaa haaraan kunis Raashiyaan yoo humna niikularaa deeggarte biyya kamiyyuu irratti haleellaa niikularaa akka raawwattu kan hayyamuudha jechuun dubbataniiru. Kana jechuunis Yukureen misaa'ela baramee dirooniiwwan yookaan xiyyaarawwan Raashiyaa irratti haleellaa guddaa yoo raawwatte ulaagaan deebii niikularaa guutuu ta'e raawwachuu dandeessi jechuun seera isaanii ifatti ibsaniiru. Paakistaan misaa'ela Ameerikaa rukutuu danda'u hojjechaa jirti jedhame. Paakistaan gama biraatiin nageenya biyya ishee eeguuf misaa'ela fageenya dheeraa adeemu hojjechaa jiraachuu ibsiteerti. Paakistaan biyyoota Eeshiyaa addunyaa hidhannoo niikularaa qaban keessaa tokko yommuu taatu, Hindiin balaa nageenyaa isa guddaa ta'uu ishee yeroo hunda kan dubbattudha. Biyyoonni lamaan waraana ciccimoo 3 kan lolan yommuu ta'u, madda balaa nageenyaa guddaa akka ta'ettis wal ilaalu. Biyyoonni lameen meeshaa waraanaa niikularaa kan hidhatan ta'uu himame. Keessattuu Paakistaan hanga ammaatti misaa'ela fageenya dheeraa akka hin qabne dubbatamaa tureera. Ameerikaan fedhii Paakistaan misaa'ela fageenya dheeraa hidhachiisuuf qabdu akka balaatti kan ilaaltu yommuu ta'u, kana irraa akka of qusattus irra deddeebiin akeekkachiisaa turteerti. Haa ta'u malee Islaamabaad dhiheenya kana Paakistaan misaa'ela fageenya dheeraa hojjechuu itti fufuu ishee hordofuun qoqqobbiin haaraan Ameerikaa fi biyyoota lixaa irra kaa'amaa jira. Rooyiters qondaala olaanaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa wabeeffachuun akka gabaasetti Paakistaan misaa'ela fageenya dheeraa US rukutuu danda'u hojjechaa jiraachuu ifa ta'eera. US baalastik misaa'ela fageenya dheeraa Raashiyaa, Kooriyaa Kaabaa fi Chaayinaa irraa balaa jala kan jirtu yommuu ta'u, Paakistaan kanneen hordofuuf biyya afuraffaadha jechuun biyyattiin balaa keessa galuu himameera. Qondaaltonni Paakistaan misaa'ela fageenya dheeraa kun balaa Hindirraa dhufuu malu ofirraa ittisuuf hojjechaa jira jechuun yoo dubbataman, falmiin kun kan ka'e Ameerikaan fageenya misaa'eloota Paakistaan kan biyyoota Eeshiyaa caalu akka hin taane dubbattee guyyoota muraasa booda kan beeksifamedha. Ameerikaan loltoota ishee osoo hin eeggamin Afgaanistaan keessa erga baaftee booda hariiroon isheen Paakistaan waliin qabdu hammaataa kan dhufe yommuu ta'u, Islaamabaad ammoo Raashiyaa fi Chaayinaa waliin michoommaa cimaa kan qabdudha. Ameerikaan dhiheenya kana Paakistaan irratti qoqqobbii cimaa kaa'aa jiraachuun ni yaadatama. Kabajamtootaa fi hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduun keenya kan ammaaf qopheeffanne kanan gammaatti dhaggeeffattanidha. Waan waliin turtaniif galatooma.